Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun Biifolee Poodkaastiidha. Biifolee Poodkaastii kan torbeetti al tokko isin qaqqabu karaa Jirraa Miidiyaa Neetwoorkii kan isin qaqqabudha. Biifolee Poodkaastiidhaan dhimmoota Oromoo naawoloojii irratti xiyyeeffatan yookaan beekumsa Oromoo irratti xiyyeeffatanii kan kaafnu ta'a. Waa'ee Biifolee Poodkaastii waan xiqqoo jechuufi jechuudha. Dhimmoota Oromoo naawoloojii keessatti yookaan immoo kaalcharii Oromoo keessatti dagataman beekumsa Oromoo kana addunyaa amma jiru kana faana maal fakkaataa akkamidha wanni nuti dhuguma addunyaa ammaa kanarraa ishoo jennee fudhataa jirru kuni waanuma Oromoon hin qabnedha dhuguma konsepchuwaalii wanni wal fakkaataan suni aadaa keenya keessan jiru keessaa waan qalbiidhaan wal qabatu jechuu kooti waan qaamaan wal qabatu otoo hin ta'in waan qaamaaf qalbii booda kan ilaallu waan ta'eef sana ibsa barbaada ibsa itti kennaa deemna. Garuu maal goona Biifolee Poodkaastii irratti yeroo hundumaa dhimmoota kaalcharii Oromootiin wal qabatan yookaan aadaa Oromootiin wal qabatan keessaa waan beekumsa Oromoo irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Beekumsa Oromoo irratti xiyyeeffannee addunyaa ammaa kanarraa maal barbaadna waan dabalataa maal fudhannu yoo fudhannu immoo akkamitti fudhannu dhuguma immoo maal hin qabne waan jedhu daballee kan ilaallu ta'a. Waan baay'ee isaa sagantichuma yeroo hojjetaatii deemnu itti baraa dhuftu isinis jedheen yaada. So gara mata duree keenya har'aatti mata duree har'aaf filatameetti yoo nan isin dabarsu waan personality jedhu irratti haasa'uudhaaf filannee har'a. Personality jechuun maal jechuudha? Afaan Oromootiin akkuma beektan sansaka jenna yookaan immoo naatoo jechuu dandeenya. Ani jecha naatoo jettu kanan jaalladha. Jecha baay'ee miidhagduudha. Personalitiin ibsa jedheen yaada. Sansaka inni jedhu personalitiin ibsa normaalii garuu wannichi xiqqoo waan karaa wayii fakkaata yookaan immoo akkatti personalitiin ijaaramu wayiillee dabalatee qabata jedheen amana. Jechi sansaka jedhu kuni sanaalatti garuu jechi naatoo jedhu jecha baay'ee miidhagaadha. Personality waan jedhu kana ibsuudhaaf jechuudha. Kallattuma nan gara sanatti isin dabarsa. Maalummaa personality yookaan maal jechuudha personality yoo jennu naatoo yoo jennu maal jechuudha? Naatoo qaba eebaluun yoo jennu naatoo qabeessa yoo jennu yookaan intalli kun naatoo qabeettiidha yoo jennu maal jechuu keenyadha? Akkamitti immoo ijaarama personalitiin kun naatoo gaariin kun naatoo qabeessa? Qabeessummaa kana akkamitti ijaaruu dandeenya? Akkamitti biyyoolli goona waan jedhu si wajjumaan ilaalla jechuudha. Akka jalqabaatti akka seensaatti jechoota arfan tokko terminoloojii arfan tokko kan waan personality yookaan waan naatoo kana ni ibsu jedhee filadheetiin jira. Jechoonni kunniin jecha lamii jedhan afaan Oromoo yookaan immoo aadaa Oromoo keessatti Oromoo kaalcharii keessatti kan beeknu jechoota lamii yookaan waliin ibsaman waliin ejjetanii yookaan waliin ijaajjan jechuudha. Yeroo baay'ee fakkeenya jechoota lamii akka salphatuuf jechuudha. Jechoota lamii inni jennu waaqa fi lafa jenna fakkeenyaaf. Waaqa fi lafa yeroon wal qabsiisnee waamnu jechuudha. Lamaan isaaniitu kophaatti hiika ni kennu jechoonni lamii kunniin garuu gaafa wal qabatan immoo hiika sana caalaa kompireesiif ta'e wayii waan qabatanii fi akkasitti wal qabsiisnee ibsina jechuudha. Dabalataan fakkeenyaa fi uumaa fi uumama yeroo jennu. Jechoota lamiidha kunis uumaanis uumamis jechoota lamadha. Garuu gaafa waliin ta'an ammoo hiika silaa kophaatti kennan sana caalaa jechoota kompireesiif miiningii nuu kennan waan ta'eef aadaa keessatti yookaan kaalcharii Oromoo keessatti yeroo baay'ee jechoonni lamii akkasii waliin dhaabbatan kun baay'eetu jiru jechuu dandeenya. Ni beekna waan ta'eef jechuudha. So jechoota lamii kana jecha afuran filadhee arfan isaanii gaafa hiikaatii deemnu maalummaa isaanii gaafa hiikaatii deemnu waan personalitii maalummaa personalitii hubachaa dhufna yookaan immoo maalummaa personalitii maal akka ta'e argaatii dhufna. Naatoo jechuun maal akka ta'e argaatii dhufna. Lammata immoo akkamitti akka ijaaramus walumaan ilaalaatii deemna jechuudha. Akkamitti akka ijaaramu tokko lammata immoo miiningii isaatis daballee kan ilaallu ta'a jechuudha gaafa jechoota kana hiikatti ilaachaa deemnu. Then jecha jalqabaattan isinii darba. Jalqaba irratti jechi ani filadhee waan anaa fi anummaa jecha jedhudha. Anaa fi anummaa tariitii jecha guyyuu ta'uu dhiisuu mala jechi kuni yookaan immoo nutis consciously maal jechuudha ana jechuu yoo jennu maal jechuu keenyadha yookaan immoo anummaa yoo jennu maa inni garaagarummaan isaanii jennee hin ilaallu ta'a yookaan immoo ilaallee hin beeknu ta'a tariitii.
Afaan Ingiliziitiin I and me isa jedhan jechaadha. Jarri kun garaagaradha moo jecha lamii kun garaagarummaa qabaataniiti moo yookaan immoo maaloodha wanni gidduu isaanii jiru waan jedhu ni ilaalla jechuudha. Jechi lammataa ani filadhee jiruu fi jireenya jecha jedhudha. Jechi kunis jecha lamiiti akkuma beektanii hundi keenya iyyuu kan afaan familiariidha. Guyyaadha guyyaatti ni fayyadamna waan ta'eef kana ibsuun nan barbaachisu. Afaan Ingiliziitiin essence and existence isa jedhan sanadha. Maaloodha inni amma gaa nuti wanni asitti ilaallu jiruuf jireenya yoo jenne amma simpliidha. Namni kamiyyuu salphaatti hubachuu waan danda'u wayiiti. Jecha salphaa waan ta'eef jechaadha. Guyyuudhaan waan fayyadamnuuf jechaadha. Garuu nuti amma wanni ilaallu jecha guyyuu kanaa miiniingii nuti ilaallu dictionary miiniingii otoo hin ta'in hiikaati ilaalla yookaan immoo philosophic miiniingii san jedhan the meaning of meaning jechuudha. Sanadha ilaallaa. Sana gidduutti jiruuf jireenya gidduutti personaliitiin akkamitti ijaarama akkamitti gaayidii ta'a personaliitiin gaayidaansiidha akka beeknu gaayidaansii amalaati yoo ta'e akkamitti amalli keenya gaayidii akka ta'u akkamitti naatoo akka ijaaramu kan ilaallu ta'a jechuudha. Jechi arfaffaan filadhe qaama fi qalbii isa jedhudha. Qaama fi qalbii ni beektu kunis jecha guyyuuti waan ta'eef lamii ta'anii gaafa ol qabatan akkuma dura jechuuf yaallee jechoonni kunniin hiika mataa isaanii danda'e otoo qabaatanii gaafa wajjin dhaabbatan immoo hiika kompireesiivii ta'e yookaan immoo hiika bal'aa ta'e of keessatti haammatu jechuudha. Qalbii fi qaama yoo jennu afaan Ingiliziitiin body and consciousness jechuu dandeenya yookaan immoo qalbiidhaan spirit illee jechuu dandeenya. Qalbiin mataan ishee baay'ee afaan Oromoo keessatti jechi nuti qalbii wanni nuti qalbii jennee fayyadamnu jechoota baay'ee yookaan immoo ibsamoota baay'eedhaa fi qalbii jennee fayyadamuu dandeenya. Sana gaafa definition isaanii tokko tokkoon ilaallu kan ilaallu ta'a jechuudha. Jechiin arfaffaan ani filadhe ceera fookkoo jecha jedhu. Ceera fookkoo tariitii deelii niyuuzii miti jechi kuni aadaa keessatti garuu beekamaadha. Nu biratti jecha guyyuu waan hin taaneef akkasitti hubachuu dhiisuu dandeenya. Ceera fookkoo jechuun garuu maal jechuudha? Distance and respect jechuudha. Sana difaanii gaafa goonu wajjiniin kan ilaallu ta'a. Ceera fookkoo jechi jedhu kun especially addunyaa ammaa kana keessatti wanni addunyaan ammaatu itti baay'ee rakkattu between individual and society garaagarummaan nama dhuunfaa tokkoo fi yookaan hawaasa gidduu jiru laayiniin baawundarii akkam ta'uu qaba namni dhuunfaa. Hawaasa keessatti nyaatamee hafuudha qabamu identiitiin isaa yookaan entiitiin inni qabu entiitiin namni tokko qabu moo kophaatti immoo bahee kophaasaa jiraachuu danda'ee jedhee waan individualizimii xariitii dhageessaniitu ta'a. Dabalee immoo social structure keessaa namni bahuun qabu si wanni jedhu ni jira. Suni garuu aadaa Oromoo keessatti waan sin dhibu baay'ee bifa ajaa'iba ta'een taa'eetu jira. Taa'uu qofa otoo hin ta'in Oromoon akkasitti itti jiraachaa ture jechuu dandeenya. So jechoota kana arfaniin filadhe. Jechoota lamii kanarratti waan dabalataa wanni isiniin jedhu yoo jiraate jechoonni kun akka dura jennee waliin gaafa dhaabbatan caalatti simboo qabaatu. Kophaa isaanii gaafa ta'an hiikan qaban jechuu keenya miti hiikanii qabaatu. Garuu caalatti gaafa wajjiniin ta'anii ni miidhagu simboo qabu. Hiikni isaaniis immoo akkasuma bal'aadha baay'ee bal'aa jechuu dandeenya. Wanni hiikaa kun wanni personaliitii yookaan wanni amma naatoo jechaa jiru kun eessaa ka'eetu eessatti dhaabataa otoo jenne yookaan wanni amma dubbachaa jiru kun guutummaa guututti baawundariin isaa eessadha eessa eegalleetu eessatti fixnaa waan jedhu otoo ilaalleeti baawundariin keenya akkuma beeknu dhalootarraa eegala du'aan xumurama jireenyi yoo ta'e gidduu kana jira jechuudha. Normaalii kana ala bahuu hin dandeenyu. Between essence and existence jedhanii yookaan immoo jiruuf jireenya gidduu jechuu dandeenya jechaadha. Tariitii jireenyaa fi du'a jechi jedhu sama jecha lamiiti. Sana gidduu jirra jechuudha. Jireenyaaf du'a gidduu jirra yookaan immoo ibsi keenya waan personaliitii jennu, waan essensii jennu, wanni baay'ee nuti qabnu limited no. Limited gaafa jennu garuu jecha kana lamaan gidduutti yookaan du'aa fi jireenya gidduutti jechuudha. Sana darbinee wanni nuti amma goonu, wanni nuti ijaaru, naatoo nuti amma qabnu waan sana darbuuf illee tariitii meetafiizikalii ta'a waan ta'eef jireenya du'a boodaatiifis haa ta'u warra amanuuf warra namanneef ammoo asumatti jireenya miidhagaa jiraachuudhaaf naatoo ijaaruun barbaachisaadha. Naatoo gaarii qabeessa, naatoo qabeessa ta'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So kanaafidha personaliitii irratti wanni nuti xiyyeeffannee fi har'a tariitii hundumti keessanuu mata duree kana akka jaalattanii abdiin qaba yookaan immoo kanarratti dubbachuu keenya irratti yaada mataa keessanii ni qabaattu waan personaliitii isinis wanni gaaffii isinitti ta'u yookaan immoo akkamitti personaliitiin build akka goonu namoonni baruu barbaadan caalatti waan jechoota tokko tokko kaafnee ifa gochaatii deemna waan ta'eef waliin turra jechuudha akkasitti waliin turra. So
Amma garamittan isinii cehaa waa'ee jechoota lamii akka kana eddan jedhee gara mata duree isa jalqabaa yookaan immoo jechoota arfan filadhee keessaatii mata duree koo isa jalqabaa kan ta'e I and me yookaan immoo anaa fi anummaa gara jedhu sanatti isinii darba jechuudha. Maal jechuu keenya when we say I and me maalidha garaagarummaan isaanii waan jedhu ilaaluutu nurra jira jechuudha. Ana gaafa jennu maal jechaatii jirra yoo jenne simply existenceedha represent gochaatii jirra yookaan jira akkuma jiraachuudhuma keenya represent gochaatii jirra. Normally kana gochuu kan danda'u akkuma beeknu dhala namaa qofadha. Ana jedhee too namni of yaamuudhaaf qaamni kamiyyuu anummaa isaa ibsuudhaaf ana jedhee gaafa of yaamu conscious ta'uutu irra jiraata yookaan immoo sammuu akkasittiin jechuu danda'u of keessaa bahee ofiisaa keessaa bahee deebi'ee of mil'achuu yookaan immoo of arguu danda'uudha qabaata. Sana immoo gochuu kan danda'u akkuma beeknu dhala namaa qofadha. Ana jechuun danda'u taanaani anummaa hin qabaatu yookaan immoo waan essence jennu sana qabaachuu hin danda'u. Dhala namaatiin alamee fakkeenyaaf bineensa biraa fudhadhaatii ilaala ana jechuu kan danda'u eenyudha. Eenyumtu ana jedhee of yaamuu hin danda'u. So ana gaafa jennu nuti jiraachuu keenyaaf ofuma keenyaaf ragaa ta'uu ragaa baana jechuudha. Deebinee ragaa ta'uu kan dandeenye nuti dhala namaa qofadha. Sanagaa divine entity yookaan immoo waan waaqarraa fudhannee dhufne waan ta'eef kuni kennaa guddaadha jedhee namana. So anummaa keenya faana amma anaa fi anummaa gaafa jennu maal jechuudha yoo jennee ana kan jedhu akkan dura isiniin jedhe it represents existenceedha. Jiraachuma keenya ibsa jechuudha. Anummaa yoo jennu garuu sanaa olitti extend ta'a yookaan hin guddata sanaa olitti jiraachuu keenyaan olitti jechuudha. Anummaa yoo jennu maalan ibsaatii jira? Identity gara identitytti hin ce'aatii jira yookaan eenyummaa kootan ibsaa jira jechuudha. Eenyummaa gaafa jennu immoo maal jenna? We accept from society kana waan hawaasa keenyarraa fudhanne ni beekna. Tariitii waan umriin kiyyaan manadha. Ani barnoonni koo akkanadha. Ani afaan Oromoon dubbadha. Ani ebeluudha. Jennee wanni ittiin of ibsinu kun eenyummaadha akkuma beeknu jechuudha. So amma anummaa irraa kaaneetu gara eenyummaatti deemna yoo ta'e ofii as individual ofii kootirraan ka'a garamittan immoo deemaatii jira gara hawaasaattan deemaatii jira yookaan immoo of ibsuu akka na dandeessisuuf jechaadha. Eenyumtuu baay'ee ana jedhee kan of yaamuu danda'u bakka namni jirutti qofadha. Bakka hawaasni jirutti yookaan namni na fakkaatu bakka hin jirretti baay'ee ana jechuun homaa vaalii hin qabaatu. Fakkeenyaaf bineensota bukkee dhaabattee yookaan bineensota gidduu dhaabattee ana yoo jette eenyutu si dhaga'a? They do not understand what you mean. Maal jechuu akka barbaadde eenyumtuu sin dhaga'u waan ta'eef homaa gatii hin qabaatu jechuudha. So extensioniin keenya boundariin keenya ammasii as an individual namni dhuunfaa hin jira. Eessa nama dhuunfaarraa kaanee garuu bakki nuti geenyu ga'umsi keenya yookaan galmi keenya eessa ta'a? Hawaasa ta'a jechuudha. Hawaasa keessa jiraannu ta'a jechuudha. Eenyummaa kan nuu laatu isaan waan ta'eef jechuudha. So amma anaa fi anummaa irratti wanni nuti addatti ilaaluu qabnu yookaan addatti hubachuu qabnu maalidha? Tokko waan hawaasarraa fudhannu ni qabna. Laayiniin kun horizontaal laayiniidha yookaan immoo anaa fi hawaasa gidduutti hariiroon jiru jechaadha. Horizontaal laayiniidha, equivalentiidha. Ani waanan hawaasa kootii kennu nan qabaadha. Akka identitiitti waan dabalu waan itti laadhu jechuudha nan qabaadha. Deebi'ee immoo hawaasni waan naa laatu ni qaba jechuudha. So horizontaal laayiniidha. Laayiniin kun must be protected. Eegamuu qaba yeroo hundumaa jechaadha. Hariiroon anaa fi hawaasa gidduu jiru yookaan anummaa keenya fi eenyummaa keenya gidduu jiru dirqama eegamuudha qaba. Protected ta'uudha qaba jechuudha. Eegamuu yoo jennu waan kabajuu qabnu kabajuu, waan nu gashine keessa galuu dhiisuu sana ceera fokkoo irratti bal'inaan ilaalla waan ta'eef ammaaf ammana yoo jedheen laayiniin inni lammaffaa garuu maaloodha? Laayinii vertikaaliidha yookaan laayinii isa dhaabbataa jechuudha. Eessaa argannaa eenyummaa keenya tokko hawaasni nuu laataa jenneerra. Waan maqaa, waan maaloo jechuudha. Deebinee immoo eenyummaan nuti inni biraa qabnu eessaa argannaa? Waaqarraa fidanna yookaan waaqatu nuu laata jechuudha. Fakkeenyaaf akkan jalqaba jedhee ana jechuudhuma akka dandeenyuuf uumama keenyadha. Divine entity nuti qabnudha. Kennaa waaqaatii edda jenneeti. Kuni vertical laayinii waaqni nuu kennitu. Laayiniin kuni reverse gochuu hin danda'u yookaan asii olee ol deebi'uu hin danda'u. Because waaqni nuu kennaa ofuma isaatiin arjaadha waan ta'eef nuti garuu waan waaqaaf wanni nuti gumaachinu homtuu hin jiraatu. Inni ofii isaatiin guutuudha. Ofii isaatiin arjaadha yookaan immoo sooressadha waan ta'eef nuti waan laannuuf hin qabnu. Inni garuu ayyaana isaatirraa ayyaana qoodeetu nuu laateera yookaan immoo miidhaga isaatirraa miidhaga qoodeetu simboo qoodee nuu laateera. Kana hundumaa nuu godheera. Nuti garuu waan deebisnee isaaf kennan hin qabnu. Homaas nurraan barbaadu noormaalii waan tokkoyyuu nurraan barbaadu waaqayyoon jechuudha. Sanaaf laayiniin vertikaalii anaa fi waaqayyoo gidduu jiru kuni
tokko qofadha. Ani sarraan fudhadha malee waan allaadhuuf hin qabu jechuudha. So inni soosaayitii garuu inni hawaasa faana jiru garuu hariiroon hawaasa faana nuti qabnu garuu maaloodha. Anaa fi hawaasa gidduu vertikaal horizontaal laayiniidha akka jenne laayiniin kun garuu duubdeebii qaba. Ani wannan soosaayitiidhaa kennu yookaan hawaasaa kennu akkuma hin qabu. Waan deebisee immoo hawaasa irraa fudhadhuu nan qaba waan ta'eef laayiniin suni riivarsii gochuu danda'a yookaan duuba deebi'uu danda'a jechuudhaaf jechuudha. So amma laayinii kana lamaan qabna jechuudha. Laayiniin kun lamaan protect ta'uutu irra jiraata. Eegamuutu irra jiraata jechuudha. Vertikaal laayiniin cituus cabuus hin qabu yookaan immoo jal'achuus hin qabu, dabuus hin qabu, cabuus hin qabu ammaas. Because waaqa afaan hariiroon nuti qabnu jal'ateera jennaanii anaa fi anummaa gidduutti wal dhabdeetu dhufa jechuudha. Anaa fi anummaa keenya gidduutti wal dhabdeetu dhufa. Yookaan immoo iseensii keenyaa fi egziistensii keenya gidduu wal dhabdeetu dhufa akka jechuuti. Wal dhabdeen anaa fi waaqa gidduutti uumame yookaan immoo anaa fi anummaa koo gidduutti uumame kuni nama biraatiif akka gaarii hin taane ni beekna. Ofii keenyaafis akka gaarii hin taane ni beekna. So amma wal dhabdeen kun akka hin uumamneef anaa fi anummaa koo gidduutti wal dhabdeen akka hin uumamnee fi maal gochuudha qabna? Protect gochuu qabna, eeggachuudha qabna jechuudha waan kana. Akkasuma immoo horizontaal laayiniin illee eegamuutu irra jiraata. Wanni hariiroon nuti hawaasa faana qabnu kuni sirriitti eegamuutu irra jiraata jechuudha. So amma maaloodha akka jalqaba jennee anaa fi anummaa koo gidduu hariiroon jiru hariiroo sirrii ta'uutu irra jiraata. Yookaan immoo anummaa inni jedhu inni waaqarraa arganne sun spirit jechuu dandeenya. Simply ayyaana jechuu dandeenya. Ayyaanni eenyurra bu'a? Namarra bu'aami. Namni ayyaana qaba, ayyaannis akkasuma nama qaba. Ayyaanni kun garuu eegamuutu irra jiraata. Ayyaana ofii ofirratti ulfeessuu, ofirratti eeguu, ofirratti to'achuutu nurra jiraata jechuudha. Yoo akka sana hin taane al tokko maaltu uumama seetan. Fakkeenyaaf namni anummaa isaa hin beekne yookaan ayyaana isaa ofirratti wallaale, ofirratti hin beekne, amma gahuu hin beekne, amma nahuu hin beekne yookaan immoo waan qabu, waan danda'u, agartee ilaalu waan dandeettii isaa yookaan immoo waan humna isaa namni hin beekne akka lamaan miidhamuu danda'a. Tokko waan karoorsu namni fakkeenyaa fi amma jirutti amma lafarra jirutti yeroo hundumaayyuu karooraan jiraata. Yoo karoorsuus baate gadi salphumatti qisaasaa jiraachuu isaa mul'isuu danda'a. Ni karoorsa yoo ta'e garuu gita dandeettii isaatiin ni karoorsaayii waan karoorsaa jiru kana. Okay? Ayyaana kee ofirratti hin beektu taanaan yookaan amma hin dandeenye waanuma hin dandeenye wayii yaadda karoorsita hin milkeessitu gaafa milkii dhabdu immoo ofitti aarta yookaan immoo ofitti gaddita yookaan hin gaabbita. Agartee otuma hin danda'iin otuma waan dandeettii sana hin qabaatiin wanni ati karoorsitu sii fi anaa fi anummaa koo gidduutti wal dhabdee uuma jechuudha. Yookaan immoo anaa fi ayyaana koo gidduutti wal dhabdee uuma jechuudha. Wal dhabdeen kun disorderii fida. Psychic problem jedhanii yookaan immoo jeequmsa ayyaanaa fida jechuudha. Ayyaanni keessan sin jalaa jeeqama jechuudha. Nu jalaa jeeqama jechuudha gaafa akka sana goona. So maaltu nurraa eegama? Dirqama ayyaana keenya ammam akka geenyu ofirratti beekuu qabna. Dandeettii keenya beekuudha qabna. Karaa inni lammataan immoo akkamidha? Fakkeenyaaf ani waan hin danda'u dandeettii otuma waa gochuu danda'uuti otoon godhiin nafa. Maaliif karoora koo keessatti nan danda'adhee yaada hin beeku yookaan akka hin danda'u hin beeku ofirratti hin beeku dandeettii koo sana. Namni biraa garuu namni amma kootuu waan ani qabu yookaan exposure ani qabu hin qabne waan ani silaa yaade sana salphumatti yeroo milkeessee argu ammas aariitu dhufa jechuudha. Ofitti aaru, ofitti gaabbuutu dhufa. Ebeluun bari amma kootootoo hin baratiin yookaan amma kootootoo maal hin godhiin akkas godheera ani maal ta'eetani waan jedhu keessa seenna jechuudha. Because ammas undermine of gochaatii turre waan ta'eef dandeettii keenya hin barree waan ta'eef yookaan ayyaana keenya ofirratti hin barree waan ta'eef ammam akka qabnu ammam akka hin qabne beekuun ayyaana keenyaa fi anaa fi anummaa keenya gidduutti hariiroo gaarii akka qabaannu nu taasisa jechuudha. Sanaaf sana protect gochuu sana eeguutu nurra jiraata jechuudhaa fi waa'ee anaa fi anummaa amma kanan jedha. Then inni lammaffaan jechi keenya inni lammataan jechi lamee inni lammataan nuti filanne jiruuf jireenya isa jedhudha. Akkuma beeknu jiruuf jireenya akkan dura isinii kaase jecha guyyuuti. Yookaan immoo guyyaadha guyyaatti itti fayyadamna waan ta'eef nun dhibu asitti garuu wanni nuti ilaallu akkan jalqaba isinii kaasuuf yaale the meaning of meaning ilaalla yookaan immoo hiika hiikkoosaa ilaalla malee dictionary meaning ilaallu yookaan immoo philosophic meaning jechuu keenyadha jechuu yoon akkana jedhu. So amma mee waan existence yookaan waan jiruu waan jireenyaa gaafa kaasnu existence and essence dha jenneerra existence jechuun ani lubbuudhumaan jiraachuu koo jechuudha. Sanarra waan caale miti. Wanni garaagarummaan fakkeenyaa fi garaagarummaan anaa fi laaptooppii kana gidduu jiru fakkeenyaaf jiraachuudhaan sadarkaa jira jechuudhaa fi garaagarummaa hin qabnu by the way. There is no difference of existence quality. Eenyuma keenya gidduuyyuu jechaadha. Nama lubbuu qabus haa ta'u kan lubbuu hin qabnes haa ta'u kompiitarri kun hin jira yes. Anis nan jira yes.
Maaltu anaa fi kompiitara kana garagara godhadhe yoo jettan essence isa jennu sanadha yookaan immoo jiruu isa jennu sana jechuudha. Fakkeenyaaf jireenyaa fi jiruu fi jireenya namaa jenna miti. Akkuma sana garuu jiruu fi jireenya saree hin jennu. Because sareen jiruu miti kan qabdu. Jirti garuu jiruu garuu hin qabdu. Okay? So existence quality dhaan otoo hin ta'in wanni nuti wal caallu essence dhaan wal caalla. So it is very important to understand what meant by essence. Essence jechuun kun maal jechuu akka ta'e understand gochuun baay'ee barbaachisaadha. Essencein equivalent termiin afaan Oromootiin daachii waan jedhu ni beektu yoo ta'e, konseptii daachii ni beektu yoo ta'e, daachii akka jechuuti. Daachii jechuun destiny jechuudha yookaan fate jechuu dandeenya. Garuu fate yookaan destiniin kuni the future human behavior yookaan human fate jechuu keenyaa miti. Destiniin eessaa eegalaa? History keenya duubaallee ni dabalata. History daachiinis akkasuma. History keenya duubaa ni dabalata. Akkatti amma jiru ni dabalata. Deebi'ee immoo waan future yookaan waan fuula keenya duras ni dabalata. Daachiin sanadha. Historical pattern kana hundumaa waan taayimii keessatti ta'u hundumaayyuu dabalateetu garamitti akka deemnu ayyaana keenya kan murteessu daachii jecha jedhudha jechuudha jecha afaan Oromootiin. So essence jechuun equivalent termii of destiny jechuu dandeenya yookaan immoo daachii jechuu dandeenya afaan Oromootiin jechuudha. So jiruu fi jireenya yoo jennu garaagarummaa ibsuu fi miti amma garaagarummaa anaa fi qaamota biraa gidduu jiru ibsuuf otoo hin ta'in we need to understand jechoonni kuni gocha guyyaa keenya keessatti dhiibbaa akkamii akka qaban understand gochuu fi deebinee immoo personality gaarii akka qabaannuuf yookaan naatoo gaarii akka qabaannuuf naatoo qabeessa akka taanuuf akkamitti akka nu gargaaran definition isaanii daballee maalummaa yookaan maalummaa qaama anummaadhaaf anaa fi qaamota biroo gidduu jiru understand gochuuf akka toluufiin akkas jedha. So wanni jiruuf jireenya irratti isinii kaasu jiruun akkan isiniin jedhee essence jechuu keenyadha. Daachiidha jenneerra yookaan destiny of the man isa jennu sanadha jenneerra. Amma injirtaan nan jiraani fakkeenyaaf nan jira jenna. Injirtaa eeyyee lubbuudhaan jiraachuu koo gaafa himuu jechaadha. Nama faana baataa nama faana baatee galtaa yoo akkasin gootu ta'e amma essence hin qabdu akka jechuuti. Nama faana hin baataa eebotaa hin obaaftaa isa kufee hin kaaftaa. Ulfeessitaa nama in ulfeessitaa hoodattaa akka nami hoodatu akka hawaasni hoodatu hin hoodattaa hooqqattaa kana hundumaanii gootaa gaafan jedhu essensii qabdaayii jechuu kooti jechuudha. Hin jirtaan already namichi jira. Otuma dubbachuu yoo baatu yookaan hasochoo iyyuu baatu hin jira. Because existence quality dhaan garaagarummaa hin qabnu jenneerra. Maaliin garaagara taanaree waan amma jenne sanaanii entity amma jenne sanaan garaagara taana jechuudha. So jarreen kana dhuguma akka sana gochaa hin jirra. Akkanumatti jireenyumaaf jirra moo waan amma jenne kana hin goona. Nama faana hin bulla, nama faana baanee hin galla, nama faana walii galla. Yoo kana gochuu dandeenye personality gaarii qabaanna jechuudha. Personality guidancein ana jiruu fi jireenya gidduu jiru kanadha simple jechuu dandeenya. Essence yoo qaban, essence keenya sana immoo eeguu yoo dandeenya, eeggachuu yoo dandeenya jechuudha. Gaafa sana naatoo gaarii, naatoo qabeessummaa jennu sun ijaaruu dandeenya akka jechuuti jechaadha. Then jecha itti aanutti isinii darba jecha sadaffaarra geenyeerra kan jiruuf jireenya ilaalleerra anaa fi anummaa ilaalleerra deebinee amma jecha isa sadaffaa ilaalla. Jechi sadaffaa jechi lamii sadaffaan jechuudha. Lamii sadaffaan asitti ilaallu waan qalbiitii fi qaamaati. Akka jalqaba kaasuuf yaallee qalbiif qaama waan jedhu jecha lamiidha kunis. Kanas normally guyyuutti waan fayyadamnuufu understand gochuun isinitti ulfaatu. Lamii ta'anii gaafa dhufan garuu definition akkamii qabu akkamidha waan isaanii qaamaaf qalbii gidduu hariirrata akkamiitu jira waan jedhu waan kaasnuufu sana ilaalla jechuudha. Amma waan naatoo qabeessummaa naatoo ijaaraatii jira jechuudha. Definition isa jalqaba isinii kaase sana keessatti akkuma argitanii anaaf anummaa gidduu hariirranni akkamii yoo jiraate naatoo gaarii qabaachuu akka dandeenyu ilaallee jirra. Deebinee jiruuf jireenya gidduutti ammas relationiin jiruuf jireenya gidduu jiru terminoloojii kana lamaan gidduu jiru yoo akkam ta'e yoo akka kam ta'e naatoo gaarii biyulli gochuu akka dandeenyu ilaalleerra. Amma immoo waan qaamaaf qalbiitti ilaalla jechuudha. Qaama yoo jennu maal jechuu keenyadha? Wanni dura isinii kaase essence and existence nuti jechaatii oolle sun baay'ee wayii akka jalqaba kaase du'aaf jireenya gidduu jirraa yookaan immoo dhalootaa fi du'a gidduu jirraa gidduu kana keessa jiraachuu isaati ibsa essence and existence wanni jennu jechuudha.
Existence jechuun qaamadha. Akkan dura isiniin jedhe an jiraachuu koo waan ibsu qofadha. Esseensiin garuu sanaa olitti bal'aadha akka jenne jecha. Ammas qaama yoo nan jedhu existensii qofan ibsaatii jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma waan qaama kooti yoo nan ibsu maal jechuu kooti? Nan nyaadha miti, nan dhuga. Nan nyaataa, hin dhuga nami, hin rafaa, hin muga jechuudha. Ka'ee immoo hin deema, hin socho'a jechuudha. Kuni waan qaamaati. Namni kun maal gochuu hin danda'a? Amalaan olitti miira qaba. Miira qaama yoo jennu ammas wanni miiraa waan qaamaati beeku. Hin dharraa, hin kajeela. Yookaan immoo immooshinii qaba akka jechuudha. Immooshinii ni qaba, anniisaa qaba, humna qaba. Warreen kun hundumtuu qaama ibsuudhaaf jechoota nu fayyadanidha jechuudha yookaan jechoota fayyadamnedha. Kanaa ol gochuu hin danda'u garuu namni qaama qofadha nyaachuu dhuguu qofadha ammadha kunoo wanni seensiisuun kan dhufu jechaadha. Amma ammaatti existence irra jira namni kun. Immooshinii qabaachuunsaa isseensii miti. Immooshinii naturalidha. Dheebochuu yookaan beela'uun isseensii miti yookaan daachiin kaayoo miti. Dheebochuu yookaan beela'uun naturalidha. Natural phenomenadha waan ta'eef jechuudha. So qaama yoo jennu immooshinii qabaachuusaa, nyaachuusaa, hin dhugaa namni kun hin unataa, hin ka'ee deema, hin socho'aa, hin rafaa, hin mugaa. Kanuma jechuu keenyadha. Then kana waan qaamaa akka kana edda jennee booda waan qalbiitti yoo ceenu immoo qalbii yoo jennu maal jechuu keenyadha? Qalbiin comprehensive meaningii qaba. Akkan jalqaba isiniif kaasuu yaale qalbii wanni jedhu kuni afaan Oromootiin qalbii wanni jennu wanni baay'een terminoloojii baay'een qalbii jalatti hammataman baay'eetu jiru. So qalbii yoo jennu maal jechuu keenyadha? Amma esseensiidha jenneerra inni kun yookaan immoo daachiidha jenneerra. Qalbii yoo jennu namni kun namni jalqaba jenne sun hin nyaata hin dhuga inni jenne sun hin yaadaayii. Hin yaadda'a immoo yaadda'a. Deebii immoo ammas immoo hin yaadataa waan darbe jechuudha. So qalbiidha amma waan qalbii taasaa jira jechuudha. Yoo yaade, yoo yaadate, yoo yaadda'e namni kun qalbii qaba'ee jechuu nu dandeessa jechuudha. Isseensii qaba jechuu dandeenya jechuudha. Waan qalbii kanamee hiika muraasa waan qalbiidhaaf nuti fayyadamnu addunyaan biraa kan itti fayyadamu wajjin wal bira qabnee haa ilaallu. Fakkeenyaaf yaaduu yookaan thinking jenna nuti waan qalbiiti ilaalu waan kuni. Qalbii jechuu dandeenya simple jechuudha waan yaadu. Hin yaadataa yoo jennu meemoriidha. Meemoriin kuni social memory ta'uu danda'a, tarii historical pattern ta'uu danda'a. As an individual immoo wanni nuti yaadachuu qabnu yookaan immoo wanni nuti itti yaaddoofnu baay'ee inni jira waan ta'eef akka hawaasattis immoo social memory ni qabna. Hin yaadataa yoo jennu qalbii qabaa jechaati jira jechuudha in another term. Hin yaadda'a immoo hin yaadda'a yoo jennu negative sense isaa jechaan jiru. Hin yaadda'a yoo jennu the future design jechuu keenyadha. Waan fuula duraa waan qabu qabaa. Waa kaayyoo qaba, waa milkeessuuf yaada jechuu keenyadha. Hin yaadda'a yoo jennu jechuudha. So inni kan biraan immoo creative and critics. Hin kalaqaa, hin qeeqaa namni kun. Okay? Maayindiin keenya, sammuun keenya akkasitti organize ta'e miti, akkasitti hojjetame miti. Diizaayiniin sammuu keenya waa kalaquu, waa qeequudhaaf firiidha. Yookaan immoo akkas gochuu dandeenya dhala namaa waan taane jechuudha. Yaaduudhaafis kan uumamedha sammuun dhala namaa. Waan kana waan naachuralii nuu kenname kana fayyadamaa jira namni kuni jechuudha. Simple term waan biraa jechuu keenya miti. So hin yaadataa, hin yaaddaa, hin yaadaa. Ammoo deebinee hin qeeqaa namni kun ammoo hin kalaqaa jechaatii jirraa jechuudha. So waan qalbiiti jarreen kun entity qalbiiti jechuu dandeenya jechaadha. So waan qalbii akkana yoo ta'e amma personalitiin qaamaaf qalbii gidduudha akkamitti ba'a yookaan naatoon akkamitti ijaarama waan jedhudha amma gaaffii ijoon addanatti ka'uun irra jiraatu jechuudha. Amma wanni nuti jenne kun waan qaamaati jenneerra, waan qaamaa waan immooshinii kaasneerra, nyaata dhuga jenneerra, deebi'ee immoo waan qalbii yoo jennu hin yaaddata yookaan immoo hin yaadda'a jenneerra. Qalbiin kuni in other term ayyaana jechuudha, simple jechuudha. Ayyaanni nama kanaa eessarra qubata? Qaamarra qubata, qaama namaarra qubata. Namarra bu'a ayyaanni nama qabaa, namis ayyaana qaba akka jalqaba jenne jechuudha. So amma ayyaana isaa kanan beeka yoon beeku ta'ee ammas itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Mismanagementii godha jechuudha yookaan immoo haalaan waan gochuun irra jiraatu otoo hin godhiin hafa yookaan immoo callisee waanuma hin dandeenye karoorsee lafatti hafuuf jedha namni kun jechuudha. So ayyaana kana ofirratti beektaayii waan qalbiidha ayyaana. Ayyaana kana ofirratti ni beektaayii. Ayyaanni kun immoo akkamitti tola? Yoo qaamni kee nagaa ta'e tolaa beeki. Hin nyaataan jalqaba jenne suni nyaata soorata gaarii soorachuu qaba namni yes. Qaama isaa protect gochuu qaba jechuudha. Hin socho'a akkana waa qaama isaa eeguudhaaf akkana waa sochii hin godha. Akkanuma ganama gaafa manaa ba'u diddiriiree
waan ispoortii jechuudha. Ispoortii waa muraasa jejjedhee ba'a because qaama isaa protect godhuu qaba. Qaamnis ayyaanni qaama qabaa, ayyaanni nama qabaa, namis ayyaana qaba inni jenne sanadha. Waan ati hin dandeenye, waan nuti hin dandeenye nuun kennamu baay'ee waan dandeenyu qofatu nuu kennama. Okay? Waaqayyoon gaafuma nu uumu waan dandeenyu faana waan dandeenyu akka baachuu dandeenyutti godheetu diizaayinii keenya hojjete. So rakkoon qabu ni dandeessa. Wanni ati dandeessu garuu waan ofirratti beektu waan ayyaana keetii qofa dandeessa. Limitedidha wanni ati dandeessu kun jechaadha. So dandeettii kee sana identify gochuutu sirra jiraata jechaatii jirra. Waan ayyaana keetii ofirratti beekuutu sirratti jira. Ofirratti ulfeessuudha qabda ayyaana kee jechaatii jira. Wanni qalbii sanadha. Garuu qalbiin kun akka hojjetuu fi qaama dhukkubsataa baattee qalbii gaarii ijaaruu hin dandeessu. Qalbii kee walitti qabachuu hin dandeessu. Okay? Qaama kee protect gochuu, eeguu, uffachuu, akka gaarii nyaachuu, hirriba gahaa rafuu kun nu barbaachisa. Amma qaama fi qalbii kana adda baasnee ilaaluu hin dandeenyaadha. Akkan jalqaba jedhe terminolojiiwwan kunniin adda bahuu hin danda'u. Really sadarkaa jechaatti adda baanii himuu dandeenya ta'a. Garuu qaamni qalbii hin qabne qalbii akkamiiti yookaan immoo qalbiin qaama hin qabne qalbii akkamiiti. Mee ilaalaa qaamarra qubata ayyaana edda jenne qalbiin qaamarra bu'a edda jenne yoo qaamni kun hin jirre maalirra qubata? Ayyaanummaan isaatu hin jiru akka jechuuti. So jarreen kuni waan adda baanii miti. Naatoo qabeessummaan akkamitti gaayidansiin naatoo qabeessummaa eessaa dhufa? You need to protect your body. Akkuma qaama kee sirriitti eeggattu qalbii kees kunuunsuutu sirra jira jechuudha. Okay? Qalbii kee kunuunsuu jechuun immoo of beekuudha. Sirriitti of beeku, ayyaana kee ofirratti beeku. Maal akka qabdu, maal akka dandeessu sana sirriitti identify gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. So wanni qaamaa fi qalbii akka kana jechuudha. And then naatoon nuti jennu suni gidduu kanaa ijaarame jechuudha. Gidduu kanaa ba'a jechuu keenyadha. So akkamitti ba'a isa jenne immoo jarri kun lamaan adda bahuu edda hin dandeenye, qaamni fi qalbiin edda adda bahuu hin dandeenye, qaama kee protect gochuu, qaama kee eeguu, qaama kee kunuunsuu, akka dura jenne nyaachuu, dhuguu, soorachuu, soorata gahaa, deebinee hirriba gaarii rafuu sana yoo goone qalbii keenya walitti qabuu dandeenya, waliin gahuu dandeenya. Qalbii keenya waliin geenye jennaan immoo waan jalqaba jenne waan yaaduu, waan yaadda'uu, waan yaadannoo kana bareessinee diizaayin gochuu dandeenya jechuudhaaf akka jenne jechuudha. Then terminoloojii arfaffattan isinii darba waan qalbiitiif qaama amma kana edda jenne hin ga'a isin caalatti explore gochuu dandeessu, ibsuu dandeessu. Tariitii yoo amma wal barrutti amma waan hojjetaa jiru waan biifolee kana sirriitti wal barrutti explanationiin hin fayyadamu tariitii yoo kan ulfaatu ta'e simple gochuudhaaf nan yaala amman danda'e salphisuudhaaf nan yaala. Garuu waan aadaa keessa jiru wanni jechaa jiru kun tariitii addunyaa ammayyaa keessatti bifa biraatiin ni beektu ta'a yookaan immoo yoo beeknes akka nama jedhe kanarraa miti isin ilaalaadha san compare godhaati. Then gara terminoloojii arfaffaattiin darba. Terminoloojii arfaffaan kuni waan ceeraa fokkoo jennudha. Ceera fokkoo distance and respect jechuudha. This is very important. Kun baay'uma dubbii ijoodha isheen kun jechaadha. Akkan dura isiniin jedhee addunyaa ammayyaa keessatti amma postmodernii irra jirra miti postmodernizimii irra jirra. Nami ati naan jedhini amma jechuutti gaa yookaan immoo hawaasa keessatti ati eenyu taateeti yuu kan naan jettu jedhee amma wal dhabbiitti gaatii jira. Individualizimiin baay'uma extremely deemaa waan jiru jechuudha. Suni garuu eessarraa dhufe distansii fi rispeektii yookaan immoo fageenya hawaasa keessatti individualiin bakka ofiisaa dhabuurraa dhufa. Individualizimiin akkamitti dhufe hawaasa keessatti identitiin koo intitiin koo nyaatamee hafuu qabaa sababa hawaasatiin sababa identitii hawaasatiin intitiin ani qabu akka nama dhuunfaatti wanni ani qabu nyaatamee hafuutirra jira liqimfamee hafuutirra qabaa sababa jedhuu fi akka sana extreme individualistiin amma addunyaa irratti arginu kun dhufe jechuudha. So kuni garuu aadaa Oromoo keessatti waan sinnibu baay'uma bifa ajaa'iba ta'een diizaayin ta'ee waan jiru wayiiti ceera fokkoo jedhan. Kana jechuun daangaa kee beekuu jechaadha. Waan biraa miti. Daangaa kee beekuu. Bakka hawaasa keessatti qabdu beekuu. Albarde yeroo hundumaa nama faana ta'uun nu barbaachisu dhiisuu mala. Yeroon itti ofii keenya waan yaadnu qabna miti nuti akka nama dhuunfaatti waan yaaduun qaba, waan na yaaddessuun qaba. Achuma immoo waan yaadadhuun qaba memory, self memory jechaadha. Ofii kootii waan yaadadhu jechuudha. Wanni ani godhu kuni nama biraa hin ilaallatu ta'a. Okay? So daangaa wayii hawaasa fi ana gidduu daangaa wayii jiraachuu qaba jechuudha. Hawaasni guutummaa guutuutti akka nan liqimsineef seeratu jira jechuudha. Okay? Ceera fokkoo wanni jedhu kun jechuudha. So daangaadha. Daangaanaa fi hawaasa gidduu jiru. Eenyuma keenya iyyuu taanaan waan kophaatti gochuu barbaannu qabna waan ta'eef jechuudha. So deebinee immoo
Ani kophaa kootti amma barbaade iyyuu kophaa kootti waan nan godhu yoo nan godhe iyyuu deebi'ee garuu hawaasaan alas immoo jiraachuu hin danda'u. Na barbaachisa hawaasnis. Garuu daangaa koo sana naa kabajuu qaba hawaasnis anis immoo daangaa nama biraa keessa seenuu narra hin jiraatu akka jechuuti. So distance and respect wanni jedhu kuni waan ceera fookoo akkasidha jechuudha. Gabaabumatti hawaasa keessa jirru faana keessatti liqimsamnee akka namnee fi yeroo mataa keenya nuu kennaa jira jechaadha aadaan keenya kaalcharii mataan isaa yeroo mataa isaa barbaachisa nama kana bakka mataa isaa barbaachisa ispeesii mataa isaa barbaachisa jedheetu nuu kennaati nuu laataa carraa sana nuu laataa jira akka jechuuti jechaadha. Hawaasa faanas gaafa baanee gallu immoo waan hawaasni ulfeessuudha. Respect ni jennu sun jechaadha. Waan hawaasni ulfeesse hin ulfeessitaa waan hawaasni hoodatta you have to kana gochuutu sirra jira jechuudha. Hawaasa keessa jirta waan ta'eef. Dhuunfaa keetitti waan barbaadde gochuu dandeessaa. Amma nama biraatti tuqin, amma daangaa nama biraatti hin ce'initti, amma waan si galchu keessa hin galletti yookaan waan si ni dhaalalle keessa amma hin galletti waan barbaadde gochuu dandeessa. You are free to do whatever you want. Garuu maal gochuun qabdu waan hawaasni ulfeesse ati xureessuun qabdu okay? That is respect. Respectiin jennu suni sanadha jechaadha. Daangaa si eegeera hawaasni iyyuu mataan isaa amma barbaadde kophaatti bahuu dandeessaa. Garuu nama biraa tuquun sirra hin jiraatu. Daangaan sii kaa'ameera ofumaanuu jechaadha. Daangaan kophaa keetii, addunyaan kophaa keetii sii kaa'ameera. Eenyumtuu sana sitti hin ce'u. Atis nama biraatti ce'uu hin qabdu jechaadha. Tokko nama biraatti ce'uu hin qabdu, lammata immoo hawaasattis ce'uu hin qabdu. Waan hawaasni ulfeesse ati xureessuu hin qabdu akka jechuuti. Waan hawaasni hoodachuu, waan hawaasni ulfeessuu, waan hawaasni lakkii jedhu atis lakkii jechuu sirra jiraata akka jechuuti jechuudha. So gidduu kanatti garuu wanni ati firiidamii ati qabdu maaloodha? You are free to have whatever you want. Waan barbaadde argachuudhaaf, waan barbaadde gochuudhaaf ati ammas bilisa. Nama biraa hin tuqxu taanaan jechaadha. Yookaan immoo daangaa nama biraa keessa hin seentu taanaan rakkoo hin qabu jechaadha. Kuni baay'ee very interesting conceptidha. Amma gaa wanni nuti personality naatoo nuti jennu sana ilaalaa gidduu kanatti jechaadha. Yoo waan hawaasni ulfeessetu naatoo qabeessa. Nama daangaa mataa isaa beekuutu naatoo qabeessa. Okay? Nama daangaa nama biraa dhimma hin ilaallanne keessa hin galletu naatoo qabeessa. Naatoo jechuun simply waan amma warra ceera fookoo gidduu yookaan distansii kee nama beekte yookaan daangaa kee beektee deebitee immoo kabaja hawaasaaf qabdu kabaja keessa beektee waan nama ulfeessitu waan ulfoo keetii beektee buluu jechuudha. Kun naatoo qabeessummaadha. Simple terminolojiidha yookaan immoo waan salphaadha. Waan guyyuutti nu mudatu waan ta'eef waan gochuu qabnudha yookaan immoo naatoo qabeessummaa gaarii ijaaruu barbaanne yoo ta'e waan kana gochuun ni dandeenya. Almost gochuu dhumatummoo nurra jiraatas. Waan hawaasni ulfeessu akka jenne xureessu nurraan eegamu waan ta'eef daangaa keenyas beekuu qabna. Waan nu gashine keessa galuu hin qabnu yaada jedhu qaba jechaadha ceera fookoo yoo jennu. So terminolojiiwwan kana arfanii gidduutti akkuma jalqaba isiniif kaasuu yaalee gidduu isaanii keessamee naatoo barbaada. Tokko isaanii gaafa ibsinu ilaalleerra naatoo jechuun maal jechuu akka ta'e jechuudha. Yookaan immoo akkamitti akka ijaaramu jechuudha. Anaa fi anummaa koo gidduu wal dhabdeen ni jira yoo ta'e saayikik piroobleemiitu na mudataa ayyaana kootu jeeqamaa akka jenne jechaadha. So deebinee immoo qaamaaf qalbii gidduu hariirrata jiru ilaalleerra. Sanarratti immoo akkam gochuu akka qabnu ilaalleerra ayyaana yookaan ayyaana keenya to'achuu akkamitti akka dandeenyu akkamitti akka personality gaarii ijaaruu dandeenyu gidduu sanatti jechaadha gidduu qaamaaf qalbiitti ilaalleerra. Deebinee immoo waan essence and existence yookaan jiruuf jireenya gidduutti akkamitti naatoo akka ijaarru definitionii isaanii faana wal qabsiisnee kaasneerra. Amma isa dhumarratti wanni isinii kaasu definitionii Maariyaam weebsaayitii irraa argadhe kan waa'ee personality tokkoon isinii kaaseenii ni goolamna jechuudha. Yoo definitionii kana keessatti wanni ammaan isinii jechaa oole kun hin jiru ta'ee deebitanii na gaafattu rakkoo hin qabu. Exactly garuu wanni nuti amma jechaa oole kun hundisaa waan personalityidhaaf kaa'ame yookaan personality means jedhanii waan kaa'an hunduma keessanii jira jechuudha. Fakkeenyaaf definitioniin inni jalqabaa maal jedha seetan? Personality means it is personal existenceidha jedha. Personal existence akka jenne maal jechaa oolle nuti jiruuf jireenya waan qaamaa yookaan immoo anummaa yookaan immoo ceera fookkoon nuti jechaa oolle suni individual entity hin ibsanii. Individual entity ibsaa jiru yookaan immoo existence keenya jechuudha. Jiraachuu keenya, jiraachuu qaamaa jechuudha. Garuu existence qofa miti kan nu ga'u. Nuti nama waan taaneef esseensiidha qabna. Akka qaama biraa, akka kompiitara kanaa, akka laaptooppii kanaa jiraachuu qofa miti kan nu ga'u.
jiraachuu qofti nun gahu essensii biwulii gochuu qabna. Essensii sun ammoo hawaasarraa waaqarraa nuu kennama akka jalqaba jenne jechaadha. We have a divine entity at the same time we have a social entity akka jenne sana jecha lamaan irraa kan nuu kenname. So personal existence dha jedheetu hiika simple jechaadha. Hiika lammataa tokko immoo lala. The complex characteristics that distinguish an individual or nation or group jedha. Complex characteristics sun eessaa dhufa? Tokko ana individualii kana na ibsuu waan danda'u. Karakteristii anummaa jalqaba jenne sana jechaadha. Anummaan suni umurii koo gosa barnootaa koo afaan ani dubbadhu maaloo koo gosa koo ta'uu danda'a. Jarri kun maaloo dharee karakteristiin ani kophaatti qabu yookaan amalootaan anummaan ani kophaatti qabudha. Isa jalqaba waa'ee anummaa kaasaa oollee sana jechaadha. Deebi'ee gara hawaasattis gaafa guddatu akkasuma. Hawaasni Oromoodha yoo jenne fakkeenya hawaasa Oromoo yoo jennu maal jechuu keenya afaan Oromoo literally ni beekna. Eessa kan jiraatu biyya Itoophiyaa keessa kan jiraatu daangaansaa ebeluun kan daanga'u jennee ibsuu dandeenya. Kuni identity ittiin explain goonu ta'uu mala jechuudha. So definitionii Maariyaam website kuni exactly waan nuti amma jechaa oolle sana faana akkamitti akka relate godhu ilaala. Relate gochuu osoo hin ta'in almost the same jechuu dandeenya. Definitionii tokko isinii dabaleetaniin xumura. Personality means especially the totality of an individual behavior, emotion and the characteristics jedhaniitii kan jalqaba maal jenne waan qaamaa waan qalbii gaafa kaasnu maal jenne qaama jechuun emotionii dabalataa. In nyaata, in dhugaa namni kun, in aaraa, in gaddaa. Okay, this is the emotion. Naturally waan qabnu waan ta'eef jechuudha. Emotioniin isaan jedhan kun isaan define godha sun kanuma waan qaamaa dura jechaa oolle sana jechuudha. So qophiin keenyaarraa waa'ee personality yookaan waa'ee naatoo kunoo akkana fakkaata ture. Akkan jalqaba isiniif jechuu yaale kontentiin Bifoolee poodkaastii waan kaalcharii keessa jiru reinterpret gochuudha yookaan immoo deebisnee hiikatti lachuudha. Addunyaa amma keessatti yookaan addunyaa ammayyaa kana keessatti wanni nuti ishoo jennee fudhachaa oollu kuni dhuguma aadaa Oromoo keessa hin jiru waan jedhu kaasuun nurra jira waan ta'eef akkasitti kaasna. So gara fuula duraatti kontentii wal fakkaataa mata duree biraatiin waan guyyuudhaan nu mudatu yookaan itti fayyadamnu hunda qabannee dhiyaanna. Har'aaf asuma irratti ni xumura. Horaa bula galatooma. Thank you.